sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Sagaleen qeerroo bilisummaa Oromoo torbaanitti guyyaa sadii facaasaa yookaan kibxata kamisaa fi jimaata akka lakkoofsa sa'a Oromootti galgala keessaa sa'a 7:00 hanga 8:00tti meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,840 irratti qilleensa irraan isiniif darbuudha. Kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Kibxata mudda 26 bara 2017 ashamaa harka fuuni akkam jirtu kabajamoo fi jaallatamoo dhaggeeffattoota sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo. Kun qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo kallattiin Oromiyaa irraa isiniif darbaa jirudha. Sagantaan keenya akkuma beekamu oduu isin dhageessisuun eegalla. Itti aansuun qophii addaa isin biraan geenya. Walleen warraaqsaas qaama sagantaa keenyaati. Isin keessummeessaa kan isin waliin turu an Magartuu Guutamaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti isin waliin turaa jecha amma kallattiin gara oduuttan isin dabarsa. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya oduu guyyaa har'aa qabadee dhiyaadheera. Oduu waliin Michuu Lammiiti. Uummata argaaf qabeenya isaa saaman uummata Amaaressaa keessa qubatee jiru akka uummanni hedduu garaagaraa deemeen dubbifneef wayyaaneen dhorkite. Muddi 25 bara 2017 akka gabaasa kaleessa argannetti ganama shirri hamaan xaxamee ture. Shirri sun poolisii federaalaa fi liyyuu haayilii waliin ta'uun akka oomishame maddeen keenya eeranii jiru. Waraanni federaalaa fi poolisii liyyuu haayilii waliin ta'uun ganamaan naannoo kaampii Amaaressaatti dhukaasa banan. Sana booda uummata gaafachuu dhufuutti dubbii kaasa jira jechuun ittiin qabatanii namni akka hin dubbifne dhorkan jechuun sagalee qeerroo bilisummaa Oromoof gabaasanii jiru. Muddi 23 bara 2017 ardaan Oromoo bahaa hanga dhiyaatti dhiiga sabboontota Oromoon eeqamee olee bulaa jira. Bahaaf galli saboota Oromoo fi saboota cunqurfamoon baara biyyattiitti daangaa darbee dabalaa jira. Haalli ulfaataan uummata keenya ammaa kan furmaata argaturra furmaata dhabuun walxaxaaf rakkoo dabalaa bulaa jiraachuun isaa argaaf dhageettiin qeerroo ragaadha. Haaluma kanaan baha Oromiyaa keessatti mootummaan garboonfattuu wayyaaneetiin lubbuu qaqqaalii nagaa dhibbootaan lakkaa'amu qabamuu cinaatti manneen jireenyaa ilma Oromoo 300 ol ta'an gubateera. Yakkoota fokkatoo jaarraa 21 keessa uummata kamirrattuu gahee hin beekne keessaa wayita Oromoof Oromiyaan galtee jirtu kanatti Harargee bahaa ardaa baddeessaa irratti gocha mootummaa abbaa irree ilaaluu kan dadhaban sabboontonni aantummaa sabaa qaban poolisoonni Oromiyaa irree saba isaanii cabsuuf darbatamaa jiru qolachuu dura dhaabbannoo ofirratti hirkachuun taasisaniin himanni irratti banamee jiraachuullee qeerroon gabaasee jira. Haalli baha Oromiyaa kanaan utuu jiru lixa Oromiyaa mandii bakka Daalattii jedhamtu keessatti Oromoo fi saboota cunqurfamoo impaayera biyyattii naannoo Benishaangul keessa jiraatan uummata barsaa jedhamu shiraan Oromoo irratti kakaasuuf yaaluun torban darbe keessa dhukaasa gurguddaa walitti dhukaasaa turuu fi lubbuu nama hedduu irra gaaga'ama hammaataan qaqqabu qeerroon onichaa gabaasee jira. Lixa Oromiyaa aanaa guutuu guddaa ukkee qarsaa bakka jedhamutti keessatti dargaggoota nagaa 120 ol hidhuu gabaasni asirraa arganne ifa godha. Dargaggoonni kun hedduun barattoota kutaa 11ffaa yoo ta'an gariin isaanii kanneen magaalattii keessa hojii guyyaan harkaa gara afaaniitti dafqanii jiraachisan ta'us gabaasni keenya eeree jira. Dargaggoota Oromoo kana maaliin akka hidhan gaafannee turre. Deebiin gaaffii keenya uummata keenya lafarraa buqqaasuuf ajjeesuun haa dhaabbatu. Gogaa saboota cunqurfamoo impaayera Itoophiyaatiin lafa keenya saamuun dhaabbachuu qaba. Dhaadannoo jedhuun hiriira nagaa geggeessinaan qabanii hidhuun nuuf himan. Bakka qeerroowwan kun itti hidhanis gaafannee bakka uummanni magaalattiin argine magaalaa Naqqamtee keessatti hidhuu isaanii qeerroon bilisummaa Oromoo onicharraa nu gabaasan. Yuunivarsiitii Dirree Dhawaa keessatti barattoonni Sumaalee 2 ajjeefamuu dhaga'ame. Muddi 23 bara 2017 wayyaaneen shira dalagdu gad-jabeessuun uummata nagaaf obbolaa walitti buusuuf shira xaxxu gad-jabeessitee jirti. Uummattoota ollaa Oromiyaa shira qabsoo bilisummaa sabichaa walitti buusuuf dalagaa hammaataa gochaa jirti.
Haaluma kanaan barattoota Oromoo fi Sumaalee wal lolchiisuuf ilmaan Oromoo barataan dargaggoon Oromoo akka waan barattoota sana ajjeese fakkeessuun humni waraana wayyaaniin lubbuu barattoota Sumaalee 2 galaafachuun gabaafameera. Sababa kanaanis walitti bu'iinsi guddaan uumamee jiraachuu maddeen keenya gabaasanii jiru. Muddi 25 bara 2017 walga'ii yeroo irratti paarlaamaan taa'een wayyaaniin osoo milkaa'in haftee jirti. Walga'ii sossobbiif akeekame kana taa'uu diduu isaanii kaabinoonni OPDO ibsatanii jiru. Sababoonni walga'ii paarlaamaa fashaleessan jajjaboon dhimma ariifachiisaan amma jiru uummata Oromoo sababa tokko malee waraana wayyaaniin buqqifamanii fi dursa furmaata dha'uu fi deebisanii dhaabuu akka ta'e wixinee dhimma faayidaa addaa Oromiyaan Finfinneerraa argatti jedhamee bara darbe paarlaamaaf dhiyaate san abbaan dhimma yookiin uummanni Oromoo waan irratti hin mari'anneef sadarkaa ammaatti dhimmicha irratti dubbachuuf qondaaltonni Oromiyaa qophii akka hin taanedha. Akkasumas ilmaan Oromoo jumlaan ajjeesaa jumlaan buqqifamaa jiran otuu arguu mootummaa wayyaanee callisuun isaa akka isaan aarsee ibsa ga'aa uummata Oromoo buqqa'aa jiru ilaallatu hatattamaan muummichi ministeeraa biyyattii akka laatan gaafatanii jiraachuunis gabaafame. Mormii guddaan sirna wayyaanee babal'atuun lixa shaggar magaalaa Amboo keessatti fincilli xumura garbummaa jabaatee akka itti fufe gabaasaan garasii arganne ni addeessa. Muddi 25 bara 2017 lixa shaggar magaalaa Amboo keessatti torbaan darbee qabee hanga dilbataatti fincilli xumura garbummaa jabaatee itti fufuusaa gabaasan. Haaluma kanaan hojii kamiinuu dhaabuun diddaa isaanii dhageessifataa turaniiru. Suuqilee marti cufamuu, manneen daldalaa cufamuu fi tajaajilli geejjibaa kamillee kan keessatti hin gaggeeffamne ta'uu oduun qeerroo gamasii arganne addeesseera. Oduu biraan Obbo Baqqalaa Garbaa dhukkubsatee haala hamaa keessa jiraachuu gabaasaan qilleensorraa arganne addeessee jira. Yeroo maatiin isaa gaafachuuf deeman ol jedheellee dubbisuu akka hin dandeenye gabaasaan keenyatti dabaluun addeesseera. Yeroo maatiin isaa gara hospitaalaatti geessaniif gaafatanis kilinikni as jiru gahaadha jechuun caalmaatti bineensummaa isaanii argisiisaniiru. Hooggantoonni mana hidhichaa bahee yaalamuu qabu kilinikuma mooraa mana hidhaa qileenxoo keessa jiru keessatti yaalamuu qaba jechuun maatii isaaf akka deebisan gabaasan. Kilinikni nuti qabnu dhukkuba isaaf gahaadha jechuun maatii isaaf kan deebisan bulchaa mana hidhichaa akka ta'es dubbatan. Nus maatii fi sabni Oromoo qabsaa haqaa Obbo Baqqalaa cinaa akka dhaabbatan dhaammanna. Muddi 23 bara 2017 godina Harargee lixaa naannoo Mi'eessootti waraanni Makalaakiyaan wayyaanii uummata Oromoo irratti dhukaasa banaa jiraachuun dhagahame. Ganama sana waraanni wayyaanii uummata Oromoo magaalaa Mi'eessoo fi naannoo irratti dhukaasa banee jiraachuu maddeen dhaamaniiru. Uummanni Oromoo Harargee lixaa magaalaa Mi'eessoo fi naannoo ishee tarkaanfii ofirraa ittisuu fudhachaa jiraniin diinaan wal'aansoo qabaa jiraachuu maddeen keenya ifoomsan. Muddi 22 bara 2017 godina Horroo Guduruu Wallaggaa magaalaa Shaambuutti sochiin warraaqsa fincila xumura garbummaa akka waraana duula duguuginsa sanyii ilmaan Oromoo Harargee Bahaa Calanqoo Harargee lixaa Hawwii Guddinaa fi Oromiyaa bakkoota garaagaraa irratti waraanni agaazii wayyaanii fi loltoonni liyyuu haayilii Sumaalee geggeessaa jiran balaaleffachuu fi gadda guddaa ilmaan Oromoo wareegamaniif qaban ibsachuun hiriira mormii guddaa geggeessan. Mootummaa abbaa irratti xumura gochuufis qabsoo bilisummaa Oromoo roba hundaan itti fufinsaan jabeessuun diina dura dhaabbachuun furmaata keessa deebii hin qabne ta'uu qeerroon dhaamsa dabarsatan. Dhumarratti muddi 22 bara 2017 bulchiinsa magaalaa Laga Xaafoo Laga Daadhiitti lammiilee Oromoo naannoo Sumaalee irraa buqqaan magaalichatti abbootii warraa 1000 qubachiisuuf abbootiin qabeenyaa hojjettoonni mootummaa jiraattonni dubartoonni hooggantoonnii fi dargaggoonni waliin ta'uun hundumtuu iddoo qusumaa mijeessaa akka jiran gabaasni keenya addeesse. Egaan dhaggeeffattoota keenya oduun guyyaa har'aaf qabadhee dhiyaadhe kana fakkaata. Qophiilee keenyaaf waliin turtii gaarii. Kan dhaggeeffataa jirtan qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo meetir baandii 16 yookiin kilohertzii 1740 irratti isiniif darbaa jirudha.
Oduu kan isin dhageessise jaalmichuu lammii ture horii bul jenna. Kanatti aansuun wallee warraaqsaa tokkoon booda gara qophiitti aanuutan isin dabarsa. Ammas nu waliin tura. Ijoollee biyya keenya geerargeerannaa jettu meeqa'ee geerarurre meeqa'ee geerarurre dhaamsa dabarfadurre sababiitima sababiinima ijoollee xiqqaannaa dhageeffadha guddaannaa qalbeeffadha. Sababiin bulan filoo ijoollee jabanaa galaafate sababiin hawaannisa midhaanuu galaafate sababiin goobanticha goota koo galaafate kan kaleessaatu jennu narras nu toppaafate malumaa malaan gorsa ammaa gaataaf yaadate Yaagaarreen biyya keenya yaa walalii biyyaa jargo hangafta abbootii keenya kormateetti qalleere waggaa bara dheeraadhaaf kolooseetti qalleere akkuma namaa konnee keenya maaf badee laata warra beelaas maaf taane meekuma namaa lollee mirga keenyas maaf dhabne nu maal yakkine laata Gaagurree onsee taane bookeen nuti galteeka ilma dabeessaa taane ilmooda beessaa taane gadeen nuti dabteeka dinnichi baasaa bade lafa keessa topha namni biyya isaa lolle kana jeeteen dibannee numa keessa tuufaffa ani soonani seera meeni soonani seera haati taatinnoo taatulle meeni soonana jeessa shaniif jaataa tulle 11 taatulle nagaa keessa fokottee heeruurroftee dhibbee taate beeloftee biyyaa baate muratii mataa gaafa Oromiyaa seente dinnichaan kaakuu seete muuziqaa dhadhaa seete kan afaan mi'eeffatte kunoo gaaloo kaakatte Oromoo maa jallistee sangaa fardaa dolloome utaalcha gaafa turre ilma namaa gabroome boo'icha gaafa turre bo'aan biilee murre yoo bosona deemanii wabootti makaasanii gaafas kan dubbatanii gaafas kan jagnoomanii gaafas kan hiroomanii. Osoo finyoon hin jirre ijoollee finyoo dheeraan hin jirre maaltu muka yaabbata adama nyaachuuf abdata utuu seenaan hin jirre yoo namaaf tof yaadata eenyummaa isaan dhaadata adaraa yaa Oromoo koree dhaabbadha galmee seenaa qoradha namni seenaa isaan beenne bishaan gabatee irraati gara argetti jaallata. Kolfinaan jedhu yaa ijoollee kolfinaan jedhu ilkaan maaliin na kolfa obsinaan jedhu garaa maaliin na obsa afaan keenyaan dubbanne karaa deemuu dadhabne yaa bunaan daraarini amanarree bitutti narra baabitutti yadu'aan awwaamini yaa biyyoona nyaatini ammumaan beeleessummaa ija kiyyaan argutti. Injiraanni nafite ejiniini ganaa tuute keeshii gireebite ofirraa haaduu laata anaa meeshee gubuu laata jarreenoo galuu didde dirree keessa nu yaate eegee meeshaa koofute biyyaashee baasuu laata utuu kagaraa kootii biikoo Oromiyaa harrumaa beleessomti akka garaa taaree markaan galaa taaree yeroo ishee turra malee bilisoomu tolaaree. Kan Oromoo mallattee ijoollee naadoo wal gaarreeffata wal harkaa nyaatee dhuge dudduubaa wal hamatta nakka waan alaa dhufe kutaadhaan wal qircata hamaan guddoon biyyaa keenya mee araara nuu kadha abaarsa qabnaa laata. Ija kootu na sirba yaa ijoollee maalumaan argaa laata gurra kootu na torsa maalan nagaa laata ani bitu akka tonsa loltuu akka kanniisa waboo kootu faalaata ammaa tola yoo tole
Yorabna nabjun tole yodemna milkin tole harre male falaka alkaniti pakate ninda kolis mapije simbirro chocho jette wenines kokorite bilisumma parrite oromo waldamasa lafte bari ugese lafto bari goese misho Keshe kubatura di yula madayatera tere imanumani wabo madayatera Keshe kubatura di yula madayatera tere imanumani wabo madayatera wabo madayatera dinamanu yare dudamaja majada gangalate Madara gangalate lukupi dabalata sinamano yagade gurrabada ani tuke sakembenne tuke kembenne kesuma pute galte tajapi dabalata ijole biya kenya ani jole naromia ijole bahadiha ijole khabakba ani jole bahadiha to kumara kaksa Serin kupsate elbu murma bgeseti awala kokopa Ijole biya kenya ijole nalo koti ijole dambi koti ijole bore koti ninda koti kutu korma ko ke sadabe ninda koti kutu korma ko ke sadabe kundum to ala goto Umata managutu na paung ke sadabe waboko ke sadabe Badda bale khani ajole badda bale khani kamadi dabun farra agar pura pun salpina akasa tafatani gabrumma dabun farra mirgada pun salpina surre ko shamizi ko mata tambora pade tiga ko shejolumma abosano to papade bosona ya korrashe ganna ya dilallashe jajabe jabinashe waboke ofsashi Keshe kubatura di yula madayatera tere imanumani wabo madayatera Keshe kubatura di yula madayatera tere imanumani wabo madayatera Ajjeechaa fi dararaan uummata Oromoo irratti gaggeeffamu xumura argachuu qaba. Seenaan deebisee of agarsiisaa akkuma jedhan hammeenyi dhumaatii ilmaan Oromoo jaarraa tokko dura ta'e har'aa deddeebi'ee yommuu ta'u argaa jirra. Dhumaatiin aanolee calanqoo fi haroo arsadee deddeebi'ee akka uummata keenya irratti hin raawwatamne falli isaa waan tokko qofa. Fincila xumura gabrummaa jajjabeessinee hidda gabroonfattuu Abashaa of keessaa yeroo dhumaaf yoo buqqifne ganne qofa. Humni TPLF falmaa of keessaa injifatee of qaree bifa haaraan as ba'e kun humna faasistii sanyii ilmaan Oromoo lafa irraa duguugee balleessuuf of booda hin jennedha. Qabsoo fincila xumura gabrummaa laaffisuun akka gareen TPLF kun basaasaa fi dabballee ishee deebiftee uummata Oromoo keessatti ijaarrattu gargaaruu ta'a. Obsa qabaadhaa tasgabbiin qabsaawaa warri jedhu warra TPLF akka yeroo argattee of ijaartu gargaaruuf ololaa jiran akka ta'e adda baafnee hubachuu qabna. Kana booda TPLF deebitee uummata keenya keessa galuuf akka ayyaana argattu gochuu hin qabnu. TPLF uummata keenya ajjeesuu fi dararuu yeroo itti dhaabbattu hin jiru. Harka kenninee dhumuu immoo ofirraa ficcisnee du'uu wayya. Yoo ofirraa lollee irraa dandamannee sanyiin keenya ni hafa. Yoo harka laanne garuu sanyii keenyatu duguugamee bada. Diinni kun nuuf gaddee lubbuu xinnaa fi guddaa keenya barsiifachuuf amala namummaa hin qabu. Yookaan amala bineensaa qaba yookaan immoo ilmaan Oromoo akka ilmaan bineensaatti ilaala. Silaa namni nama irraa dhalatee namaaf gadda ture. Daa'ima dubartii jaarsaa fi jaartii ajjeesanii mirga guddaa argannee jedhee qaanii tokko malee kan of faarsu TPLF qofa. Kan galuuf yoo jiraate akkuma falmaan kutaa Oromiyaa bahaa keessa jiru falmaan kun babal'achuudhaan goleelee Oromiyaa hunda keessatti dhoowwutu irra jiraata. Akkuma dhaabbilee barnootaa olaanoo keessatti manneetii barnoota sadarkaa tokkoffaa akkasuma sadarkaa lammaffaa fi qophaa'inaa keessatti fincila xumura gabrummaa bifa haaraa fi qindaa'aa ta'een gaggeeffamaa jiru bakkoota hundaatti gaggeeffamuutu furmaata.
Wayita ummanni Oromoo daangaa Oromiyaa tiksuuf halkaniif guyyaa utuu nyaatiin utuu dhugin lubbuu isaa wareegaa jirutti ummanni Oromoo gara biraa callisanii dhaggeeffachuun gaaga'ama guddaa nutti fida. Kutaa Oromiyaa mara keessatti mormii agarsiisuudhaan humna waraanaa mootummaa wayyaanee bakka adda addaatti facaasuun illee deeggarsa tokko. Wayita manni barumsaa hedduun barnoota dhaabee falmaa mirga abbaa biyyummaarra jirutti manneetiin barnootaa warri hafee barnoota barachuun miidhaa malee faayidaa qabsoo keenyaaf fidu tokkollee hin qabaatu. Humni faffaca'aan wareegamaa gatii hin baasneef nu saaxila. Kanaafuu Oromiyaa guutuun warraaqsaa bifa haaraan dhoosuudhaan mootummaa abbaa irree wayyaanetti xumura gochuun barbaachisaadha. Yeroo ummanni keenya naannoo Somaaliirraa buqqa'ee haala yaaddessaa keessa jirutti Oromoon kamiyyuu callisee ilaaluun bara gabrummaa nurra dheeressuu taati. Uummata 700 ol bakka tokkotti walitti qabanii kadhaa barsiisuu fi gargaarsa guyyaa guyyaan itti guruurraa uummata kanaaf furmaata waaraa fiduudhaaf qabsoo walitti fufaa geggeessuun barbaachisaadha. Haala kanatti furmaata gochuudhaan qindoominii fi waliin socho'uun fala. Sanuu wayita mootummaan abbaa irree wayyaanee gargaarsa uummanni waliif taasisu dhaabuudhaaf hojjetaa jirutti nuti callisuun keenya nu tuffachiisa. Qaamni mootummaa Oromiyaa ofiin jedhu uummata Oromoo naannoo Somaaliirraa buqqa'aniif bakka qubsumaa kutaa Oromiyaa adda addaa kennuu fi utuu qabuu fi qubachiisuuf utuu danda'u guyyurraa gargaarsa jechuudhaan hawaasa kaampii sanatti walitti qabamanii jiraniif balaa akka ta'e hubachuun gaariidha. Akkasuma kallattii bahaarraan yommuu ummanni keenya daangaa ofii eeggachuuf wallaansoorra jirutti qaamni dhimma Oromoo qabu kamiyyuu deeggarsaa fi tumsa barbaachisaa gochuun barbaachisaadha. Uummata meeshaa ga'aa malee onnee guutuudhaan liyyuu poolisii fi waraana mootummaa wayyaanee waliin wal waraanaa jiru kana bira dhaabbachuu feesisa. Mootummaan naannoo Oromiyaas poolisoota isaa waraana keessaa duubatti harkisuu dhiisee akka daangaa biyyaa eegan taasisuutu irra jiraata. Shira uummata nagaa kanarratti hatamaa jiruuf furmaata barbaaduutu feesisa. Uummanni nagaan wal ajjeesuun karaa miti. Haa ta'u malee uummanni keenya ibiddaan ofirraa ittisuuf dirqisiisaa akka jiru wal naman gaafachiisu. Of tuulummaan TPLF isa hiriyyaa qabu akka hin taane argaa jirra. Ijaarsota maqaaf illee ishee wajjin EPRDF keessa jiran akka hiriyyaatti ilaaltee ulfina namummaa hin kennituuf. Waan barbaadu hundaa doorsisaa fi sodaachisuudhaan gara barbaaddetti oofaa turte. Har'as oofaa jirti. Gara fuula duraas oofuuf tilmaama qabdi. Kan ajaja TPLF hin fudhanne jiraachuuf haqa hin qabu. Ijaarsi TPLF ijaarsa xannacha hawaasa waan ta'eef utuu hunda keenya hin balleessine waltaanee balleessuun yeroon isaa amma. OPDO fi ijaarsonni OPDO wajjin EPRDF keessa jiran TPLF dhiisanii utuu uummata isaanii wajjin dhaabbatanii ofuma isaanii fiyyuuf nagaan jiraachuuf ayyaana argatu. Yeroo har'aa uummata isaanii irraa garagalanii TPLF wajjin hariiroo kan galan yoo ta'e harkaan funyoo mormatti of hidhuudha. Kan isaan baasuuf uummata isaanii waliin dhaabbatanii gaaffii uummanni kaasaa jiruuf deebii kennuun filmaata isaanii isa duraa ta'uu qaba. Har'allee qabsoo uummataa akkas balbalaa jiru kana keessa namoota ergamtoota TPLF amanamoota ta'uu isaanii agarsiisuuf jala fiigaa jiran yeroo agarru baay'ee nama gaddisiisa. Dhumaatiin uummata isaanii isaanin mararu. Dhiphinni uummanni isaanii keessa jiruuf isaanin gaddisiisu. Warri kun amma yoomitti garaa isaaniif qofa jiraatu. Uummanni warra kana TPLF irraa adda baasee hin ilaalu. Warri kun uummata keessaa bahan gananii utuu ija isaanii duratti uummanni isaanii dhumaa jiru dhiiga ilmaan Oromoon daldaluun isaanii kan TPLF irraa dachaan akka ta'u godha. Qabsoo fincila xumura gabrummaa daran itti mudduuf gargaarsi qeerroo bilisummaa Oromoof godhamu dachaan biyya keessaa fi alaa jabeessuu qabna. Deemsi qabsoo qeerroo bilisummaa Oromoo bareedaa ta'ee otoo jiru akka ijaarsaatti OPDO'n uummata keenya wajjin taha jennee akka hin gowwoomnee fi hin daganne baay'ee nama yaaddessa. Akka ijaarsaatti OPDO'n qaama EPRDF immoo qaama TPLF waan ta'eef uummata caalaa isaan walitti siqu. Utuu yaadaan adda tahan illee akka salphaatti walitti deebi'uu danda'u. Qeerroon bilisummaa Oromoo qaama OPDO ta'uu hin danda'u. Icciitii ijaarsa isaa qabatee OPDO ofitti ammachuu ni danda'a. Biyya keessatti qeerroon bilisummaa Oromoo wareegaa qaalii baasuudhaan uummata Oromoo waliigalaa sochoosee qabsoo bilisummaaf qopheessee jira. Kun injifannoo isa duraati. Dammaqinsi fi sochiin uummataa humna ittisaa yoo hin qabaanne diinni meeshaa waraanaa guddaa qabu akka barbaade itti roorrisuu fi gaaga'ama guddaa irraan gahuu danda'a.
gaaga'ama argamurraa kan ka'e uummanni rifatee akka gara boodaa hin deebine tilmaamni jiraachuu qaba. Diinni meeshaa qaba, nuyi immoo gamtaa qabna. Gamtaan keenya meeshaa diinaa gadi miti. Lakkoofsi saba keenyaa kan humna ta'u yoo gamtaan dhaabbannedha. Haalli kun sadarkaa nama boonsu irra gahee jira. Yoo Oromoon Amboo irratti wareegame Oromoon Baalee jiraatu ni dirmata. Yoo Oromoon Harargee irratti dhumu Oromoon Wallagga jirutu dirmata. Yoo Oromoon Booranatti gaaga'amu Oromoon Walloo jiru ni dirmata. Haala kana seenaa uummata Oromoo baroota dhiyoo keessatti yeroo duraaf argaa jirra. Haalli kun diina uummata keenyaallee kan roomisuusidha. Karaa biraa hojii guddaan qeerroo bilisummaa Oromoo eeggachaa jiru humna federaalaa fi waraana ittisa biyyaa warra jedhamu kana keessaa gara gadii Oromootaa fi saboota biraa jedhamee yaadama. Isaan kun meeshaa qaban qabatanii gara uummata isaanii akka goran bal'insaan irratti hojjetamee akka uummata keenya dhumaatii hamaa jalaa oolchuu gochuu qabna. Kana malees meeshaa ajjeechaa isa ta'e waraana diinaa keessatti jeequmsa guddaa uumuun TPLF akka dogongortuu godha. Yeroo kana keessa namni dhalootaan Oromoo taane garaagarummaa siyaasaa fi ijaarsaa ilaalcha kaayyoo adda addaa qabnu boruuf bulchannee dhumaatii uummata keenya irratti argamaa jiru dura dhaabbachuuf irree tokkoon ka'uutu nurra jiraata. Ergaa sabni keenya sanyiin isaa lafarraa duguugamee badee booda siyaasas ta'e deemsi qabsoo irratti wal morkachaa fi wal dorgomaa jirru hiika hin qabaatu. Gareen humni TPLF of qaree injifannaan as bahe kun of tuulummaan kan bokoke sanyiin ilmaan namaa hunda lafa irraa fixee olaantummaa Tigraay hojii mul'isuuf kutatee akka ka'e kan agarsiisu mallattoo hedduu argaa jirra. Humni kun ijaarsota maqaaf mootummaa EPRDF keessaa jiraatanii haala TPLF yoo hin fudhanne haxaa'ee balleessuu irraa booda hin jiru. Garee TPLF kanaaf ayyaana deebisee aangoo dhuunfachuu yoo kenname dhumaatii amma har'aatti dhaga'amee fi argamee hin beekne uummata keenya irrattis ta'e kan isa dura dhaabbatu hunda irratti akka raawwatu mamii qabaachuu hin qabnu. Badiin garee TPLF kun argamsiisuuf deemu uummata impaayera Itoophiyaa keessa jiru hundaaf akka ta'e hubatamee waliin dura dhaabbachuu irratti hojjetamuu qaba. Badiin kun uummata Tigraay irrattis akka dhufaa jiru hubatanii humna fara nageenyaa fi mirga ilma namaa ta'e kana doomsuuf uummata impaayera Itoophiyaa wajjin hariiroo galuun barbaachisaadha. TPLF maqaa uummata Tigraayin haa daldaltu malee uummata Tigraayiif faayidaa guddaa qofaatti fiddeef hin jiru. Mootummaan kam iyyuu ni darba, kan bara baraan jiraatu uummata qofa. Kana hubatee uummanni Tigraay hiree isaa uummata impaayera Itoophiyaa keessa jiru wajjin murteeffachuuf filachuu qaba. Oromoonni qabeenya beekumsa humna keenya arjoomuu irraa darbee bakka jirrutti aarsaan irraa barbaadamu baasuudhaan uummata keenya salphinaa fi badii jalaa akka hafu gochuun dirqama tokko tokko keenyaati. Booda gaabbinee quba nyaachuun gatii hin qabu. Uummanni keenya nutti iyyachaa jira. Guyyaa guyyaan dhiiga isaa dhangala'aa jiruu fi lafee isaa caccabaa jiru ija keenya duraa haa mul'atu. Dirmannaa hatattamaa haa goonuuf. Erga waraabessi darbee sareen duttii isa jedhan akka hin taane. Waliigala dhumaatiin uummata Oromoo akka isa dhumaa ta'uuf hundee kolonii Habashaa Oromiyaa keessaa buqqisuudha. Kunis kan ta'uu danda'u yoo fincila xumura gabrummaa itti muddine qofa. Horaa bula. Jole bale, jaba jamale, jole ardi, labda nabati, jole diva, nungwale rema, jole arge, jajjabo arge, jole laga, jajjaba daga, jole buti, jaba jamale, leti gozona azole. Egaan dhaggeeffattoota keenya sagantaan guyyaa har'aaf qopheeffanne kana fakkaata. Waan dhaggeeffattaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u jecha qophii keenya guyyaa biroon hanga wal agarrutti nagaan nuuf tura. Injifannoo uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati.